Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti waraanni Bilxiginnaa daa'ima ol adeemaa tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Hidhaan kutaalee Oromiyaa keessatti hammaachuun ilmaan Oromoo hedduun jumlaan hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqisuuf humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa karoorfachuun saaxilame. Hindiyaan yeroo jalqabaaf aduu qorachuuf saatalaayitii ergite. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoo ol adeemaa tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Maqaa adda addaa itti maxxansuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuu, hidhuu fi dararuu akkaan hammeessaa jiraachuu Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanaan dura gabaasaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Siree ganda cariitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa kunneen barataa Misgaanuu Bulii jedhamu qabuudhaan uummata fuulduratti haala suukkanneessaan ajjeesuu isaanii odeessi achi nu qaqqabe ifoomseera. Waraanni Bilxiginnaa kunneen ilmaan Oromoo adamsanii ajjeesaa kan jiran yoo ta'u, humnoota finxaaleeyyii faannoo kan daangaa ce'anii dhufan garuu akka itti hin buune maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Hidhaan kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti hammaachuudhaan ilmaan Oromoo jumlaan hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaa magaalaa Caancoo keessatti namoota jumlaan hidhuun gariin ammoo siyaasa fakkeessuun erga qabaniin booda mooraa leenjiitti ergaa jiraachuu fi namoota hidhaman maallaqa 100,000 hanga 200,000 harkaa fuudhuun gadhiisaa jiraachuun saaxilameera. Godinumaa kana Aanaa Moloo keessatti abbaa maatii kan ta'e obbo Tashulee Tasfuu mana hidhaatii baasuun ajjeesuu fi namoota tilmaamaan 1,000 ol ta'an baadiyyaa fi magaalaa aanichaa irraa butuun mooraa leenjiitti erguu odeessi achi nu qaqqabe ni addeessa. Oduudhuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Harxummaa Furseetti hidhaan jabaachuun barame. Namoota waraana Bilxiginnaan hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Ahimad Gurree, Aliyyi Ahamoo, Muusaa Ahimad, Aminaa Hasuu, Muusaa Adam, Mahammud Hasan kanneen jedhaman yoo ta'u, Aanaa Harxummaa Furseetii qabamuun mana hidhaa Caffaaroowwitti keessatti hidhamanii jiraachuun barameera. Gama biraatiin ammoo weellisaa Abbuu Ganamoo dhalataa godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee jiraataa ganda duwwaa tokko ta'e gaafa hagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabuun hidhuun dhaga'ameera. Weellisaan kun yeroo ammaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamanneetti hidhamee jiraachuu kan himan maddeen maatiin akka hin dubbisne dhorkamuus dabaluun addeessaniiru. Ilmaan Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqisuuf humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa karoorfachuun saaxilame. Humni finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo fi hizbaawii hayiliin socho'u karoora lafa babal'ifannaa fi saboota biroo irratti olaantummaa argachuun biyya ofii akka fedhe gochuu barbaadan uumuu fedhu galmaan ga'uuf tarkaanfii ilmaan Oromoo naannoo isaanii jiranii fi waliin jiraachaa jiran irratti fudhatan bifa haaraan karoorsanii hojjechaa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan gaafa hagayya 30 bara 2023 irraa qabuun humnoonni finxaaleeyyii godina Gilgalii fi Matakkal irraa walitti dhufuun maree uummata Oromoo godina Matakkal aanaa bulan Dibaaxii fi Wambaraa keessaa buqqisuuf uummata Shinaashaa waliin ta'uun hojjechaa jiru. Hojiin isaanii mootummaa naannichaa jala dhokachuunii fi namoota gocha isaanii dhoksaniif caasaa mootummaa sadarkaa hunda keessa jiran irraa qabaachuutu dubbatama. Marsaa kanaan milishoota naannichaa waliin humnoonni faannoo kun qindaa'uun uummata Oromoo naannicha keessaa buqqisuun qabeenya isaa saamuu walga'ii yeroo darbee magaalaa Bahaar Daaritti godhataniin booda hojiitti galuuf qophaa'uu ilmaan Oromoo godinicha jiraatan himaniiru. Hindiyaan yeroo jalqabaatiif aduu qorachuudhaaf saatalaayitii ergite. Hindiyaan fiixee kibba addeessaarra biyya jalqabaa qubachuu dandeesse erga taatee guyyaa muraasa booda yeroo duraatiif aduutti saatalaayitii ergite. Saatalaayitiin Adiitaa L1 jedhamuun moggaafamte sanbata xiqqaa kana kan dhukaate yoo ta'u, waan aduu qorachuuf dachee irraa fageenya kiiloomeetira miliyoona 1.5 ta'u imalti. Kunis fageenya aduu fi dachee gidduu jiru keessaa 1% qofaadha jechuudha. Ejensiin hawaa Indiyaa xiyyaarsamii kun imala kana goolabuuf ji'oota 4 itti fudhataa jedheera. Sirna solaarii keessatti qaama guddaa kan taate aduu qorachuuf xiyyaaramiin Hindiyaa kun amantaa Hinduu keessatti waaqa aduuti kan jedhamu Suryaa yookaan Adittaan moggaafamte.
Xiyyaar samiin kun iddoo aduu fi dachee gidduu jiru Laagiraanjee Pooyint waan jedhamu qubatti. Akka ejensiin hawaa Awurooppaa jedhutti Laagiraanjee Pooyint lafti jedhamu kun humni harkisaa kan aduu fi dachee bakka itti wal dhabamsiisuun humni harkisaa wayiituu hin jiraanne waan ta'eef xiyyaar samiin kun ni bololi'u. Xiyyaar samiin Indiyaa kun takkaa buufata kana yoo qaqqabde akkuma dachee siinqee aduu naannofti. Kana jechuun ammoo xiyyaar samiin kun siinqee aduura naanna'uuf boba'aa hedduu hin fixxu jechuudha. Sanbata xiqqaa ganama xiyyaar samiin kun wayita dhukaafamtu namoonni kumootaan lakkaa'aman itti dhiyaatanii akka ilaalan ejensiin qorannoo hawaa Indiyaa haala mijeesseera. Sirni kun miidiyaa biyyaalessaa irrattis kallattiin tamsaasameera. Saayintistoonni ejensii qorannoo hawaa Indiyaa milkaa'inaan dhukaasamuu xiyyaar samii kanaa yoo himan hunduu akka ta'uun irra jirutti ta'ee jedhaniiru. Xiyyaar samiin kun erga furguggaatee booda gara aduutti imala eegaluu isheen dura yeroo baay'ee siinqee dacheerra naannoftii jedhameera. Buufata humni harkisaa aduu fi dachee zeeroo ta'urraa ammoo xiyyaar samiin kun haala aduu irratti qorannoo saayinsawaa gooti. Ejensiin kun ergamni Indiyaa lanaa kun hagam akka baasuu hin ibsine. Haa ta'u malee gabaasaaleen barruu biyyattii ruupii biliyoona 3.78 yookaan doolaara miliyoona 46 akka fudhatu gabaasan. Ejensiin qorannoo hawaa Indiyaa xiyyaar samiin kun meeshaalee qorannoo saayinsii oolan 7 kan qola ala aduu, qaama aduu dachee irraayyuu mul'atuu fi qaamolee aduu kaan qoratan qabatteetti jedheera. Qorannoon xiyyaar samii Indiyaa gootu kun sochii soolaaraa, qilleensa soolaaraa fi dhiibbaa inni qaamolee hawaa dhiyeenya sanii fi dachee irratti qabu beekuuf gargaara. Saayintistiin duraanii ejensichaa Maarsuwaamaa Anduwaarii aduun itti hubinsaan qaama raadiyeeshinii ho'aa jabaa fi paartikulootaa fi kaaniin haala qilleensa dachee irratti dhiibbaa gootii jedhan. Haala qilleensaa hawaa irrattis akkasuma dhiibbaa uumtii jedhaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.